يطلع بإذن الله، يطلع بإذن الله. قولي بسم الله، بسم الله، قولي بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، قولي بسم الله، بسم الله. Shamarran keenya gola madaamii keessa jiraattan alas hojjedhaa kontiraataas ta'a. Sirriitti waan kana beekuu qabdu. Yoo waan kana hin beekne dhukkuba hin taaneen dhukkuba sammuutiin of saaxiltu. Kanaafuu viidiyoo kana laayik gochuudhaan hanga xumuraan wajjin hordofaa. Viidiyoo kana keessaa waa baay'ee argattu. Ashama harka fuune kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa hin jirutti waaqayyoof galannaa ga'uu nagaa fayyaa kootidha. Egaa warroonni mana keenya faaraa taatan laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun gara maamila keenyatti dabalamaa isiniin jechaa viidiyoo amma argitan kana akkuma jalqaba irratti viidiyoo kana argitanii ijoolleen sammuu dhimamtan akkasumas immoo sammuu tuqamtan jechuudha. Waan kanarraa of eeggachuun dirqama isin barbaachisa. Fayyaa keechan eeggachuuf, sammuu keechan eeggachuuf, qaama keechan eeggachuuf waan kanarraa fagaachuun dirqama isin barbaachisa. Egaa ka baay'een keenya gola madaamii keessa seenyee yaada baay'isna. Yaada maatii, yaada biyyaa, kan daa'ima qabnu yaada daa'imaa, kan abbaa manaa qabnu yaada bultii, yaada abbaa manaa, abbaan manaa keenya yoo ollaan irraa bade asteenyi nu biyya asii achi isaanii cinqabna jechuudha. Yoo maatiin ollaan irraa badani asteenyi asii achi isaanii cinqabna jechuudha. Mee kamturra namaa cinqamuu qabu? Isaan biyya ofii keessa jiru, maatiin biyya ofii keessa jiru, nuti garuu biyya ormaa keessatti kophaa keenya jirra jechuudha. Kan namni nun argine, kan namni nu rifanne, dhimamnu kan namni nu cinaa hin jirre biyya ormaa jirra jechuudha. Kanaafuu asii achi teenyee biyya ormaa teenyee gola namaa teenyee biyyatti warra biyyaatiif cinqamuu jechuun sammuu keenya amiroo bashitaa ofitti fiduu jechuudha. Tokko jira. Daa'imallee ijoolleellee warroonni gattanii dhuftanii daa'ima keechan takkittuma garaa kutattanii biyyaa biraa baatan waan ta'eef asteechanii daa'ima keechan yoo yaaddanii amiroo cinqatee ofitti fiddu malee bu'aan tokkollee hin jiru. Yoo danda'ama ta'e daa'ima keechan mana barumsa gaariitti barsiisuu akkasumas immoo waan barbaachisu gochuudhaaf malee as ta'anii yaaduun gaariin ta'u dafanii hojjetanii dafanii galuutu faayidaa qaba. Inni biraa immoo biyya arabaa teenye kana yoon godhe kanan godha, waggaa akkanaa kana yoon godhe waggaa akkanaa kanan godha. Waama yaadaa malee yeroo takkitti sammuun keenya boqonnaan argatu yoo ta'e dhumarratti amiroo bashitaa of godhuun ni dhufa. Mucayyoo takka nan beeka faamiliin ishiin hojjettuu fi faamiliin an hojjedhu dubartoonni lamaan obboleewwan ture. Mucayyoo tana wajjin hojjenna turre gizeen jalqaba biratti hojjedhu sanii sirriitti biyyi ishii walloodha, walloo kamiseedha jechuudha. Inna baay'een ishii jaaladha, baay'ee na jaalatti jechuudha. Inna mucayyoo tana maal taate wajjin waggaa tokkoo fi baatii 6 ani biyya turee as turee tanan Saudi Arabiyaa kana turee waggaa tokko baatii 6 turee tanan saniin booda ani gara biyya kiyyaa yoon galu ishiin biyyuma san jirti. Osuma biyya san jirtu jalqaba irratti maal taate haati jalaa buqattee jechuudha. Haati yeroo jalaa buqattu kana kaatee biyya galte. Ani gizee san hin galle achan jira. Oduman achi jiru immoo baatii 2 boqonnaa fudhattee kaatee deebitee dhufte jechuudha. Erga deebitee dhuftee baay'ee biyyaaf yaaddofti, hin boochi, hin dhiphatti, harmee koo odoon arginan dhabe jetti baay'ee dhiphatti turte. Osuma dhiphattu immoo guyyaa tokko astasaasami hin taane natti himti jechuudha. Innis maalidha ani hin beeku waan an ta'e hin beeku. Gizee tokko ofuma fannisi na godhaa naan jette. Lakkii kun astasaasamiin kun hojii seexanaati waan kana hin yaadinii jecha jedheen lolaanii ture. Inna osuma hin jedhu ani immoo bakka gara biyya kiyyaa dirqaman gala waan ta'eef achumatti gateen biraa galee jechuudha. Biraa galee tanan gaafan ji'a 2 guutu bilbila ishii kana nan dhaba. Ollaan irraa badde maal taatee badde jedheetuman giraa gibbitti na jedhe jechuudha. Inna lakkoofsa faamilii sanii waan an qabuufan jara dubbisa. Yeroon jala dubbisu bar akkanatti barii osoo hin beekini qoricha dhuddee kutaashii keessatti akkan of gootee argine duutee of argine jedhanii natti himani jechuudha. Mucayyoo sanii baay'ee tokkon tsatsate baay'ee tokko natti dhagaami jechuudha. Naan jettee turte immoo gizee tokko dhuman nagaadhaan taa'u qoricha dhugi na godhaa waan isaan wallaalettee natti himtee turte. Kana jechuun hojii seexana
seexanni karaa jal'aa deemi garaa wanna hojii hin taane hojjedhu jedha jechuudha. Isiniif galee seexanni badduudha. Waa seexanaa hin yaadinaa yeroo hundumaa wanni isin yaaduu qabdani sagalee waaqayyoo dhaggeeffadhaa masmuurii akka amantaa keessaniiti wanta amantaan keessan ajaju wanta waaqayyoon waa'ee waaqayyoo dubbatu dhaggeeffadhaa malee akkanuma waan gatiin baafne zimbiloo wantoota hin taane dhaggeeffattanii amiroo keessan hin tuqinaa. Yaadallee yoo yaaddani yaada likkii darbe yaada humnaa olii wantoota guutee hin guunne biyyi lafaa kun waan takkaan hin guutu jechuudha. Yaada olii olis baasii gadis baasii dakas godhi gaaris godhi. Homaa bakka yaaddisan eenyunuu hin ga'u jechuudha. Yoo yaadan likkiitti yaadudha. Yoo waa godhas likkiitti godhuudha malee humnaa ol waan hin taane yoo hojjetan booda amiroo ofiititti bashitaa fiduu, dhukkubsachuu, lubbuu ofii dhabuu wanta garaagaraa haala kanaan biyya ormaatitti gola madaamii keessatti haala obboleettii keenya jalqaba irratti argitan kana ta'uu sammuu ofii dhimamsiisuu of wallaaluu kunis hin dhufa waan ta'eef yaada likkumatti kan namaa kennu wanna waaqayyo nyaadhaa jedhee sijammar nuti shamarran biyya araba baritti fayyadama wallaalle malee waaqayyo waan gaarii nu kenna. Haga waggaa lamaatu fayyaa keenya nu kennee akka hojjennu arganu godhe maallaqa waggaa lamaa sanuu qabannee biyyatti gallee fayyadamtuu guddoo taana turre. Garuu hin beeknu baay'isneetti nuti jaanjota wanna takkas hin beeknu. Sababii kanaaf xiqqoo ishee hanqina guddaa qabna jechuudha. Kanaaf asumarraan wanni isiniin jedhu hordoftoota kiyya adaraa keessan waan kanarraa sirriitti of eeggannoo godhadhaa isiniin jechuun affeerraa kooti yaada hin baay'isina bakka yaada yoo baay'isan of dhimamsiisu malee bashitaarra buusuu malee bu'aan dhufu tokkollee hin jiru. Gola madaamii keessatti hojjedheen of jijjiira yoo jedhan yaada ofirraa fageechuu. Waa'ee biyyaa waa'ee maatii ibade maatiin koomaaf ollaanii irraa badanii har'a maaltu isaan mudate laata hin dubbisne gaafa torbee guutanii jiru namni takkittiin nan dubbisne maaluma ta'an laata baay'ee dhiphanna jechuudha warri biyyaa garuu haga nuti dhiphannu kana mee obboleewwan keenya namni nu dhiphatan jiru ollaanii irraa yoo badan maal taataniif adda yoo jenne yaaduma jedhu malee dhimma keenya kan hin qabne baay'eetu jira jechuudha. Kanaaf wanni akkanaa kun gaafa nu mudate nullee rakkoon nurra gahaa jechuudha. Dhugumatti kan nu dhiphatu nuti asitti maatii guutuudha dhiphanna nuti dhugumatti kan nu dhiphatu yoo jiraate haadha nu dhalte qofaadha jechuudha. Saniin booda kuuwwan gaafa maallaqa nurraa barbaadan malee namni nu dhiphamu namni namummaa keenya nu dhiphatu hin jiru. Kanaaf nuti sasee achi maaliif dhiphannee sammuu keenya dhabnare? Kanaaf adaraa keessan sammuu keessan hin dhabinaa faayaa gola ormaa keessatti yaadallee likkumatti yaada kan guutu waaqayyoodha. Humnaa ol hin yaadina. Sinin jechuu jaaladhaa. Egaa viidiyoo kiyyaadhaaf immoo qabadhee dhufee kanumarraa nan goolabaa viidiyoon kiyya yoo isinitti tole laayik gochuudhaan nu jabeessaa sinin jechuun affeerraa kooti hanga viidiyoo biraatiin walitti deemnutti turtii gaarii siniif haa ta'u mana kana laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaa sinin jenna turtii gaarii baay'ee.